ta'e nutti muudhaaf immoo waa'illi koo ammayyuu taanaatu na cinaa jira ammayyuu akkamitti dhufa. Mee ajandaan ijoon yaa'ii kanarratti eegamu maali? Xiyyeeffannoon ijoo barnootadha. Afrikaan egaa biyya dargaggoonni baay'ee miiliyoona lakkaa'aman keessa jiranidha. Ammoo rakkoon hojii dhabdummaa ni jira, rakkoon siyaasaa ni jira, rakkoon dinagdee ni jira. Dargaggoonni baay'een jireenya fooyyee barbaacha godaansaaf baqatu. Karaa irrattis baay'ee du'u. Haalli yookiin immoo maammatti dargaggoonni biyya isaaniitti of ijaaranii akka hin jiraanne taasisu jira jedhame waan qeeqamuudhaa fi barattoonnis immoo baratanii hojii waan dhabaniif kana furuudhaaf xiyyeeffannoon guddaa barumsa irratti ta'uu qabaa kan jedha ajandaan baranaa. Barreessaan olaanaa Koomishinii Dinagdee Afrikaa dhaabbata yoonidha kuni Clever Gateetti akka jedhanitti warraaqsa industirii afraffaa kanarratti gaheen Afrikaa xiqqaachuu hin qabu jechuudhaan dubbataniiru. Koomishiniin Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahamaatillee dhimma kana jabeessanii dubbataniiru. Egaa dhimmi ijoo barnootadha. Dhimmoonni biraa yaa'ii kanarratti kaafamu jedhamee eegamu maal fa'i? Dhimmi waggaatti namni dhimma nageenyaati. Dhimma nageenyaaf tasgabbiidha. Keessumaa Afrikaa keessatti fonqolchi baay'ateera. Akkasumas immoo filannoo wal qabate hokkarri jira. Dhiyoodhuma kan Senegaalitti adeemaa jirus kaasuu dandeenya. Akkasumas immoo dhimma rakkoo namoomaa keessumaa immoo hongee fi waraanaan hammaates dhimma marii yookiin immoo xiyyeeffannoo marii ni ta'a jedhamee ibsameera. Egaa dhimma nageenya gaafa kaasnee ollaadhuma Itoophiyaa Sudaanii kaasuu dandeenya. Jeneraalonni lamaan wal dhabaatti jiru. Kanaanis immoo lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman qe'eedhaa baqataniiru. Garuma Itoophiyaallee baqataniiru. Somaaliyaas kaasuu dandeenya. Koongoos rakkootu jira. Akkasumas immoo gama naannoo Saahel jedhamus immoo rakkoon bubbullee jira. Kanaafuu kunneen yoo furaman malee Afrikaan guddina feete ga'uu hin dandeessu waan jedhu irratti xiyyeeffatee ni mari'ata. Tole Itoophiyaa fi Somaalilaand dhimma ulaa galaanaa ilaallatu irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessaniiti kan isaan turaniyyuu inni kunis immoo Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal dhabsiiseeti kan tureyyuu yaa'ii kanarratti waan kun ni kaafama jettee yaadda? Ka'uu danda'a. Maaliif dhimma gaanfa Afrikaa ilaallatudha. Dhimma nageenya Afrikaas ilaallatudha. Keessumaa Somaaliyaan dhimmi kun akka guddatee mul'atu. UN's dhaabbata biyyoota gamtoomanis hidhattee iyyateetti eegasii gara Afrikaatti akka deebi'u yaadatu dhiyaate yaa'ii kanarrattis immoo akka kaaftu durstee beeksifteetti. Kanaafuu dhimmi kun ka'uu mala jennee tilmaamuu dandeenya. Tole Finfinneen amma maal akka fakkaatu waan gaggaafattee jira? Eeyyeen Qaalkidaalee Balxaal dubbiseen ture duratti gaazexaa BBC Finfinnee jirudha. Yeroo hundaa yeroo gamtaan Afrikaa yaa'iin dhiyaatu karaan hin cuccufamaa, nageenyi hin cimaa, akkasumas immoo wantoonni yaa'iin sun haala si'ataa ta'een akka raawwatu taasifamaa jiru. Kanaafuu dureewwanis biyya seenaa jiru, miidiyaalee biyya keessa deddeebiin gabaasaa jiru. Kanaafuu wanni Finfinnee jiru haala akka ta'e keessumoonni simatamaa akka jiranidha. Galatoomi ammayyuu. Ulfaadhu hirphaa. Boordiin qorannoo sarbama yeroo labsii muddamaa raawwachuu malan qoratu ajjeechaatti bana naannoo Amaaraa Maraawwititti raawwate qorachuufanii jedhame. Ajjeechaa akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii bultii 20 humnoonni mootummaa raawwatan jedhameen dubartii ulfaa fi daa'imman dabalatee namoonni 50 ol ajjeefamuu jiraattonni kanaan dura BBC'n dubbise himaniiru. Walitti qabduu ittaantuun boordichaa Dr. Najaat Girmaa gabaasa koomishiniin mirga namoomaa dhiyoo baase bu'uura godhachuudhaan akka qorachuudhaaf jedhanii manim hin barfanneeyi jedhamanii gaaffii dhiyaateef deebii kana kennan. ትላንት ተሰባስበናል እንደ ቦርድ ተሰባስበናል ስለዚህ መጀመሪያ ከዙ ጋር miseensonni boordii guyyaa kaleessaa walitti dhufnee mari'annee turre dura uummata waliin mari'annee gad buunee qorachuu yaadneerra waan qoranneerra geenye booda beeksifna kan nuti wal geenye eeruun nu bira ga'ee osoo hin taane gabaasa koomishinii agarreeti miidiyaa irraas agarreerra garuu miidiyaan qofa durfamna miti miidiyaa irratti wanti garaagaraa jiraachuu danda'a eeruu yookiin waan qoratame qabatamaa ta'e eegna koomishiniin gabaasa baaseera erga labsiin yeroo muddamaa dheereeffame immoo fagoo miti gara hojii ni seenna adda baasnee waan irra geenye uummataaf ifa goona. ወደ ስራ እየገባን ነው ቼክ እናደርጋለን ከዛ ፋይንዲንጉን እናወጣለን. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa torban kana baaseen yoo xiqqaate namoonni 45 humnoota mootummaan ajjeefamuu ibsee ture. Bakkeewwan naannichaa kaanittis ajjeechaan biroo akka raawwate ibseera. Dr. Najaat sababii rakkoo nageenyaan bakkeewwan hedduun dhaqanii akka qorachuu hin dandeenye ibsaniiru. አንደኛ የመመርመር ፍላጎቱ አለን የሚወስነው ግን የጸጥታ ሁኔታ ነው የጸጥታ ሁኔታው ያስገባል tokkoffaa fedha qorachuu qabna kan murteessu garuu haala nageenyaa jirudha lafa dhaquu dandeenyu mara dhaqnee qorachuuf qophiidha
Kana dura paarlaamaatti bakkeewwan seennee qorachuu dandeenye xiqqoo akka ta'an sababa rakkoo nageenyaan bakkeewwan seennee qorachuu hin dandeenye immoo baay'ee akka ta'an ibsineerra. Sababa seenuu hin dandeenyeen odeeffannoon nu bira ga'u madda lammaffaa irraati. Sababa kanaaf lafa seenuu dandeenyu seennee ni qoranna. Ajjeechaan torban lamaan dura godina Goojjam kaabaa Maraawwititti kan raawwate ergamnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti dhukaasni adeemeen boodadha. Kanneen ijaan argan humnoonni mootummaa faannoo deeggartan jedhanii manatti akkasumas daandii gubbaatti ajjeesanii jedhan. Gama kaaniin aangaa olaanaan mootummaa miidiyaatti dubbatan kanneen Maraawwititti ajjeefaman namoota nagaa miti namoota nagaa irratti sin xiyyeeffannoo jedhanii turan. Ajjeechaa Maraawwii humnoonni nageenyaa ittiin himataman kanaan Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa fi UK akkasuma Kanaadaan yaaddoo qabaachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Ammamoon oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ameerikaan Somaaliyaadhaaf buufata waraanaa 5 ijaaruudhaaf waliigaltee raawwatte. Piroojeektiin kun $100 miliyoona olitti tilmaamameera. Waliigalteen waraanaa Somaaliyaa cimsuudhaaf kaayyeeffate kun Moqdishoo keessatti har'a taasifame. Waraanni Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab wajjiniin waraanutti jira. Gama kaaniin Somaaliyaan yaaddoo nageenyaaf jecha magaalaa guddoo biyyattii Moqdishootti maaskii afaanitti keewwachuu dhorkite. Dubbi himaan bulchiinsa magaalaa Moqdishoo Saalaa Dheeree yakkamtoonni eenyummaa isaanii dhoksuudhaaf gochoota seeraan alaa dalaguudhaaf maaskii keewwatu jedhaniiru. Aleellaa Israa'el roobii Libaanoonitti raawwatteen gaggeessaa Hezbolaa Alii Mohammad Aldeebsii ajjeefte. Gaggeessaan Hezbolaa kun miseensota garichaa 2 biroo fi namoota nagaa hedduu wajjiniin ajjeefaman. Israa'el fi Hezbolaan ajjeefamuu Alii Mohammad Aldeebsii mirkaneessanii jiru. Gama biraatiin aleellaa loltoonni Israa'el magaalaa kibba Gaazaa Kaan Yuunisitti raawwatan muddama uumeera. Masriin hariiroo Tarkii wajjiniin addaan kuttee turte haaromsite. Biyyoonni lamaan bara 2013 hariiroo isaanii kan addaan kutan ministeera ittisaa Masrii kan turan Abdul Fattah Al-Siisiin michuu Tarkii kan turan pirezidaantii Mohammad Mursii aangoorraa buusuu hordofeeti. Tibbana pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan gita isaanii Al-Siisii wajjiniin erga wal arganiin booda hariiroo isaanii haaromsuudhaaf walii galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleendii Paandoor nuti Hamaas bakka hin buunu jedhanii waakkatan. Paandoor dubbii himaan mootummaa Israa'el faayidaa dhaabbata shororkeessa Hamaas bakka buuti jechuudhaan kan himataniif deebii kennan. Magaalaa Finfinneetti yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaataa kan jiran aadde Paandoor hawaasni addunyaa waraanni Gaazaa akka goolabamuuf dirqamsiisuu qabu jedhaniiru. Obbolowwan sadii Gaaddisaa Eeliyaasii fi Daawit Shaanqoo jedhaman godina Shawaa Lixaa aanaa Gindibaratitti dhalatanii guddatan. Sadanuu barnootatti jaboodha. Barattoota kana keessaa 2 isaanii mana barnoota bultii addaa Oromiyaatti baratan. Akkatti wal hordofanii 3 isaanii Kooriyaa Kibbaatiin ba'an Daawit Shaanqoo waa'illi koo Habtaamuu Xibabuu gaafateera. Kan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Lixaa aanaa Gindibaratitti. Naawusaa bultii addaa waldaan sooma Oromiyaa Adaamaatti qabxiin qaraansii bareedaa finnee yuunivarsiitii Finfinnee turee kan hiriyoota koo wajjin galle. Yuunivarsiitiin Finfinnee erga gallee booda immoo dipaartimentii kompiitara saayinsii turee kanan galee. Jalqabas immoo fedhiisaa guddaa waan qabuuf haayiskuulii irraa kaasee baay'ee piraaktisichaa waan tureef kompiitara wajjin kan wal qabatu. Yuunivarsiitiin Finfinnee akkuma galeenis haaraan sun taanee dipaartimentii manjooyin godhee jiruuti. Mee qabxii seensa barnoota dhaabbilee olaanoo meeqa fiddee iyyuu ati? Yeroo sun 582 ture kanaatti. Tole sana booda barachaa turte akkamiin carraa barnootaa biyya Kooriyaa Kibbaa kana argatte? Jalqaba yeroo bultii addaa keessa turre speeshaalistaa tokkootiin booda ijoolleen bultii addaa baay'een isaanii barattoonni fuuldura keenyatti beeknu isaan irraatiin muuxannoo baay'ee argannee turre. Barattoonni keenya baay'een kan bultii addaa gara Kooriyaa fa'aatti kan isaan deemanii gara biyya kanaa deemuudhaaf nullee baay'ee tattaafannee hojjechaa turre. Erga yuunivarsiitii galee booda miti kanan eegalee wanta kana jechuudha. Erga yuunivarsiitii galee booda immoo hangatee bakka bareedaa argatte qormaata biyya alaa garaagaraa illee qoramuudhaaf haala mijataa turee yeroo dubbisaa gaarii ture. Naa erga natti dhufee baay'inaan yeroo koo kan yuunivarsiitii Finfinneetti xiyyeeffachuu bukkee iskoolaarshippii kana iseeyiiwwan garaagaraa barreessuu ijoolleewwan biyya alaa jiran illee muuxannoo gaafachuu keessatti immoo obboleeyyan koo waliin baay'inaan sawirratti ture kan dabarse. Gaafii booda ergaan qormaata biyya alaas qoramee dookumentiiwwan kun hunda qopheeffadhee gara iskoolaarshippii kanatti seenee yaa'udhamaatii waggaa tokko booda dhumarratti naa milkaa'e. Sadarkaa amma immoo irra jirtu natti
waan kompiitara hojii wal qabatan baay'een jaaladha irraa kaasee sababa kanaaf jecha sooftiweer injineeringiidhaan kan appilaayi godhe sooftiweer injineeringiidhaan kan argadhe amma na yeroo dhiyootti torban muraasa keessatti immoo amma deemsaaf nan qophaa'a. Mee miira akkamii qaba Daawit akkatti bifa kanaan obbolaawwan sadii Kooriyaa Kibbaatti carraa barnootaa argachuu keessanii hiikaa immoo maal qaba isiniif? Ani jalqabarra waaqumatu nu gargaaree jira. Waaqni nama hojjetedha kan inni gargaaru. Waan carraa jedhamu kanatti baay'ee nama sababni isaas ani hanga obboleeyyan kuullee baay'ee kan caalaa perform gochuu baadhu amma kan namaa ture nan beeka. Turkii amma waggaa tokko iskoolashiipidhaaf qophaa'u jechuun baay'ee ulfaataa akka takka abdii kutannaan hin jira. Yuunivarsiitii ani yaale Kooriyaa qofatti miti yuunivarsiitiiwwan garaagaraatti illee aleera yeroo baay'ee riijeekti godhameera. Hidhamachiiwwan baay'ee kana keessa darbeetanii na waan ta'eef iskoolashiipii kana kan argadhe akka waan carraatti yaadu. Garuu tarii carraa jedhee kana yaaduu jiraate namoota na gargaaran obboleeyyan kosaa ta'uu barattoota bultii addaa na fuuldura jiran kan argachuun koo tarii carraa ta'uu danda'a. Kan argachuuf immoo dhamaatiin koos waaqa bukkeetti baay'ee murteessaa ture. Fiilingiin carraa kan argachuu qabu immoo baay'ee namatti tola. Bakka deemaa jiru kan akka maatiitti ammas kan ilaalu ijoollee baay'een achi jiru. Obboleeyyan koollee magaalaa sun jiru. Jireenyi kuma waan kan robbii koo'itti kanan fiil godhu. Yeroo bultii addaa galillee namoonni na fuuldura waan turaniif waan haaraan itti fakkaanne ture dursee nan dhagaa waa'ee kunis waanuma wal fakkaataadha. Yeroo naqu waan haaraan ittiin ta'u maatiin koollee biyya addaan jechuudha. Biyya alaa yeroo deemamu chaalenjii baay'ee qaba. Maatii baay'een biyya adda yeroo amma kanan deemu namoota jechuudha bira waan ta'eef homaa waa yaaddeessu hin qabu. Inni kun fiilingii isaa baay'ee namatti tola. Abbaa pirezidantii duraanii Itiyoophiyaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa kan ta'an Gidaadaa Solan qaroo dhabeessa namoota kadhachuu irraa ka'anii dhaloonni akka baratuuf fakkeenya ta'anidha. Boodarra barsiisaa amantii kiristaanaas ta'anii turan. Pirezidantii waldaa warra Wangeelaa Beetel Itiyoophiyaa Luba Girmaa Zawudee Gidaadaa Solan nama akkamii akka turan waa'ila koo hiikaa fi tasaatti himaniiru. Dhaloota isaanii booddee sababa dhukkuba maariyyee jedhama bara sana keessa. Ingiliffaan smallpox jedhamu kanaan agartuu isaanii dhabanii haala kanaan utuu jiraatanii dubartiin tokko dhuftee maaliif ta'es akkanatti hidhattee bataskaana madaanaalamii kan jedhamu jira Dambidolloo keessa achi hidhatteetu kadhatte yookaan caalaa argattaa jettee gorsa kenniteefi. Gorsa sana irratti hundaa'anii gara kadhannaatti immoo jijjiiranii hojii isaanii jechuudha. Waggaa 15 amma 20tti kadhannaa sana irra bobba'anii turanii isaanii umurii waggaa 20 ga'e immoo faranjoonni warri Ameerikaan United Presbyterian Mission jedhamanii mootummaa Itoophiyaatiin waamamanii Dambidolloo jiru. Dajjaas jootee waraanuu dhaqanii loltuun sun achi ture. Loltuun sun immoo dhukkuba bara sana akkuma addunyaatti ka'eetu jira Ispaanish flu kan jedhamu. Doktoroota kadhatanii turani mootummaan Itoophiyaa doktoroota Ingilizii kottaa nu gargaaraa jedhanii. Isaan immoo yeroo sanatti gaa warri Ingilizii immoo doktoroota nu hin qabnu warra Ameerikaa gaafadhaa jennaan warra Ameerikaa Sudaan keessa Ameerikaan Presbyterian Missiooniin Sudaan Kibbaa amma jedhamu kana keessa hojjetu turan Wangeelaa. Dr. Thomas Alexander Lambe namni jedhamu karaa Gambeellaatiin Dambidolloo dhufanii dhukkuba biyya sana keessa galee jirus kana yaaluutti ka'anii hospitaala ijaaranii hospitaala sana keessatti hojii Wangeelaa ganama kadhatatu godhanii obbolees Qees Gidaadaa Solan hangafi isaanii jiru Gabbisaa Solan kan jedhamanii dhaqii immoo jara kadhadhu iddoo hospitaala sanatti Gabbisaa Solan kun isaan ergaa. Isa kadhachuu dhaqaniituyyuu achi keessatti ganama Wangeela daqiiqaa 15 Wangeela barsiisanii kadhata godhanii jalqabu hakiimonni kun Qees Gidaadaa Solan torban 2 dhaggeeffatanii jechuudha lallaba kana. 11 booddee faranjiin ganama barsiisu kun maali hubattani mee waan hubattanii torban 2 kanatti namni naa deebisu jedheetu gaafannaanii Qees Gidaadaan kan torban 2 sammuutti qabatanii hunduma isaa deebisanii kana booddee faranjoonni baay'ee dinqifatanii namichi kun nama bireeniinsa gaarii ta'eedha yoo barsiifne kana caalaa hojjechuu danda'a jedhanii achuma qopheessanii fi gibbii hospitaala sana keessa lafa bultii achumatti leenjisuutti kaani baayibili iskuulii Wangeelatti akka isaan bobba'anii taasifame jechuudha. Kana booddeedha gara hojii Wangeelaatti isaan galanii isa bukkeetti immoo barumsa bireelii kana kan harkaan qaqqabatanii dubbisan kanas hin barsiisaniini
Egaa haala kanaanii gara macaafa qulqulluu dubbifachuutti gara beekumsaa biraatti babbarachuutti seenanii gara wangeelaatti bobba'anii jechaadha. Yeroo sana afaan maalii walii galu turan jarri? Nama hiikuuftu ture faranjootaa fi afaan Oromootti. Garuu yeroo muraasa booddee isaan afaan Ingiliffaa hin baranii qeessi gidaadhaan yeroo Xaaliyaaniin biyya Itoophiyaa weerarte Jimmaatti hidhamanii turan asii fuudhamanii dhaqanii jechuudha. Waggaa 14tti murtaa'ee murtoon sunis hojiirra ooliin warri Ingilizootaa dhufanii gatii Xaaliyaanota rukutaa turanii fi Xaaliyaanonni baqachaa turan gaafa jarri dhiisanii baqatanii Ingilizootaa fi loltuu warra Naajeeriyaatu duuka turanii jarri immoo Ingiliffa gatii haasa'aniif namni Ingiliffa jara duuka haasa'u dhabame mana hidhaa sana keessa. Qees gidaadaatu dhaqee jara keessumsiise afaan Ingiliffaatiin. Maaliif hidhaman yeroo sana? Namicha tokkotu xalaa nacaafeedhaan biyya Ingiliziiti akkuma isaanii agartu dhabeeyyiidha. Nu warri lafarratti iji keenya agartuu dhabne kuni mootummaa isa dhufutti ifa guddaatti baanaa jedhee xalaa caafee fi xalaan kun naqee warra Itaaliyaanii harka galee dukkana keessa jirra ifatti baanannatetti kuni nuun jetta mootummaa Itaaliyaanii amma weeraree jiru kana akka dukkanaatti fudhatte ifatti baanannatetti mobilisa baana jechuu keetii jedhanii kanumaan qabanii ragaa baasisanii hidha itti murteessa waggaa 14 Dambidoolloodhaa fuudhanii Jimmatti geessanii achitti itti murtaa'ee koortiin jaraasachi waan tureef achitti hidhanii garuu sababuma isaaniitiidha barumsumti bireelii kun gara Itoophiyaatti kan inni seene karaa qees gidaadaa Soolanidha. Isaan dubbifachuu isaaniirraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaa Atse Haile Sillaasee nu baay'ee dinqifatee turan ala isaanii Xaaliyaanonni bahanii Haile Sillaaseen deebi'ee dhufee mootummaatti deebi'ee Jimmaa Ingilizoota kan keessumsiisan waan isaan turanii fi warri Ingilizootaa sun dhaqaniitti manni nama Ingiliffaa haasa'u nama agartu dhabeeyyii tokkotu nu keessumsiisee jedhanii isa booddee isaanis achirra ol ba'anii faranjoonni saala mijeessanii Haile Sillaaseedhaan wal arganii Haile Sillaaseenis dinqifatee faranjiin isaan duuka deeme tokko jira. Inni maal godhe faranjichi macaafa kee fudhuu dhaqii jedhee yaadachiise hin gaafanne Haile Sillaasee wajjin beellama isaanii haasofsiisuudhaaf beellama qabaniif sana dubbisuu hin danda'a gidaadhaan innaan baay'ee dinqifatan Haile Sillaaseen namni agartuu hin qabne kamitti dubbisaa jedhanii hin dubbiftaa nan dubbisa macaafa qulqulluu bireelii sana harkaa fuudhanii gaafa laalanii homtuu qalamaa wanti itti caafame hin jiru akkanuma wawwaraanamaadha. Mee hodhu dubbisii jedhanii iddoo tokko bananiitu itti kennani. Isa booddee gaafa dubbisan maal jedha yaa gooftaa naan jettu garuu waan ansiniin jedhe hin gootanii kan jedhu ture ergaan isaa achirra gaafa isaan kana dubbisuutti ka'an Haile Sillaaseen dhaabi gaa jedhanii dhaabsisanii jedhama. Isaanumaan tuqe daarektiidhumayyuu ergaa isaaniif ta'e isaan ofumaa bananiitti laatanii dottii kana jedhanii qubaan qabaniitti agarsiisan lafansiin jedhe duwwaa dubbisii jedhan. Ergichi immoo daarektiidhuma isaaniin ilaallate. Dhaggeeffattoota keenya waa'ee abbaa Dr. Nagaasooti kan dhageenye sagantaa keenya kanumaan goolabuudhaaf jirra boru walitti deebina iddoo nagaa bulaa.